Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif baay'atu akkam turtan akkam saakana geessanii ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haaziraatu isiniin jecha egaa obboleewwan kiyya mee koottaarra gudii ilaala mana haaraa jalqabuu ka mana haaraatti galuu maal akkam akka dadhabbii nama fudhatu. Inni erga gaddaa isinitti watwataa tures kanuma fakkaata. Laala qodaan kun akka tasirra jararamee taa'u maaliif jennaani ilaa ka dadhabbii guddaa nama gaafata. Biyyatti galanii waan tokko sirreessuni haaluma salphaa miti. Innaa waan tokkichiyyuu hin sir'anne maaliif jennaani inni shawwadame innis maalidha. Mucaan maallaqa fudhatee mana dhiqee yookaas mana lafa isaanii dhiqa jedhee maallaqa fudhatee osoo manicha hin dhiqin dhiisee. Kazaa kanaaf meeshaa waan tokko yoo walgalchinee zaragahuu hin dandeenye akkuma agartan lafti waan fakkaatu kana laalaadha. Baay'ee tokko jechuudha kun hintiniidha saaloonii isaati. Akka kanatti ta'a jirra kun dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee ulfaataa amma yaaddanii olitti jechuudha mana akka haaraatitti sirreessitanii itti galuun jechuudha. Kototaa waanuma fakkaatu meeshaan kana caalu immoo ala jira hin galini. Kun asiin nan qaba mucayyoo takka illee ilaalaa obboleettii kaa'ama akka nama fakkaattu qaba. Isheen illee hojjetaa jirti maaliif jennaani waaqumannaa fidee naa buuse isheen immoo kun sa'aatii kophaa jirtan akka kanatti kana waa tokko gootanii sirreeffachuu hin dandeessaniin isiniin jedha akka kanatti kototaa kun yoom akka asii ka'ee kun walirratti yaa'ee sirrattu waaqayyo bichaa beeka. Innaa akka kanatti ulfaataa baay'ee tokko cimaa yoo isiniin jedhu keessattuu immoo gaafa maaliif hin beeku dhugaa kun alatti yoo baatan kallattii kamiiniyyuu gamoo qofa kasin agartanii ani amma shanaffaa isaatirra kana nan jiru jechuudha. Gamaanis gamanaanis gamoodhuma isaati ka jiru waan biraan jiru. Innaa obboleewwan kiyyamee koottaatii na qarqaaraallee akkasumas immoo kadhannaa keessanillee ammaa xumurtaa jabaadhu naan jedhaan isiniin jedha maaliif kaleessa galgala kan guurrame meeshaan kanasitti gallee. Garuu hin dandeenye ka sirrachuu hin dandeenye ulfaatee humnaa olii dhiisnee bullee bakka kanuma nuu gamte buna bichaa kun olaalmanuma akkas fakkaatu kana keessa gatteenye buna dhunne oomaa gochuun hin danda'amu dirqama waan ta'eef jechuudha. Kuni gana akkuma jirtan kana dhiqameet akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Intinii ta'a malee baay'ee tokko cima dhiqamuuf jechuudha. Lafti isaa bishaan immoo akka barbaadanitti hin argattanii. Innaa baay'ee tokko jechuudha. Maaliif manichi karriif hojjetamee sirratee xumurameedha waan ta'eef argaa jirtanii. Baay'ee jechuudha kun akkas gamoo keessa yoo achi daballiidhaas illee jira. Innaa baay'ee tokko cimaan isiniin jedha obboleewwan kiyya jireenyi biyya kanaa haa ta'u malee mootuka bu'aa baay'ee hedduu isin gaafatala waa tokko sirreessuudhaaf akkuma salphaatti hin ta'u isiniin jechuu barbaadee tananii. Innaa baay'iseen isin jalaan badaa jira yoo waaqayyo jedhe kana sirreessee kanarraa garamitti akka jijjiirame kanan walumaan laallu ta'an isiniin jedha waaqayyo jabina nuuf haa kennu maaliif kuni waanuma haala salphaatti dafee sirratu natti hin fakkaatu. Ganaa meeshaa baay'eedha meeshaan alatti afee jiru jechuudha. Akka kana fakkaata kun egaa yaada keessaniinis akkasuma koomentii babal'aa namoonni yaadan jechuudha. Koomentii babal'aa nuuf kaa'uu barbaadanii nuti qophiidhaa dubbisnee gaafii keessan isiniif deebisuudhaafiin isiniin jedha. Kanaafuu nu jajjabeessaa yaada qabdan nuuf qoodaa isiniin jechuu jaaladha obboleewwan kiyyaa. Egaa mee biyyi kun eessa isinitti fakkaatanii waggaa akkanatti ilaaltanii eessa jettanii yaaddu bootan kun salphumatti jechuudha. Innaa baay'ee tokko garuu yaa ta'u waanuma hundarra isaarra jechuudha kan biyya ofii namaaf ga'u hin jiru isiniin jechuu barbaada. Innaa kun barandaa isaatii balbala isaa osoo hin taane oddoo duwwaa isaatii danachi ba'eetini. Balballi isaa karaadhaan amma ba'ee isin agarsiise kanaaf iddoo mucayyoon keessanii jirtu jechuudha. Akka kana yaada qabdan koomentii jala nu kaa'aa jajjabaadhaa nuun jedhaadha amma deebinee walitti deebinuu kana babbareechinee haala bareedaadhaan deebinee dhufnutti qophiidhanii waaqayyo isin haa jajjabeessu nuun jedha.